yaa'u umuriidhaan nama guddaadha. Waa'ee mucaa kana maal jettamati? Waa'ee mucaa kuni hojjaadhaan seenumtiyyuu waan gargaarsa barbaada. Kun immoo kennaa rabbiiti. Kun gadaantummaas miti. Yookiin waan nama qaanfachiisu yookiin immoo waan qaanii miti. Amma seen gaafa deessee jettu mucaa kana warabbi jedhee nagaadhaan hiikamte sittiin cimu amma mucaa kanaa fi mucaa see duukaa akkam ta'uuf deema maal yaadda? Baay'ee natti cima malee. Amma ijoollettii seesee mana jirtu sana durii gaa walumatti qabeen hunduma jira kan siraa hojjedhee mucaa sadiiraa sana wajjiniin wal jiraachifnamti. Amma naasuusee kanaatiin isee waggaa 5 sanas isa waggaa 15 sanas walumatti dhiisee beeksisni biraan jiru jaruma lamman mana keessatti dhiiseetanii dhufee jira. Asii ennaan nyaata argadhee seedhaa wajjinii see kanaa wajjiniin heddiin as ga'ee afaan kaaddu jara sanaafis gubachaa jira. Yeroo seen deessus immoo qophaa koo danda'ee guddisuu hin danda'u. Amma kanaan duraatti gaa waggaa 19 kana ijoolleedhuma jara sanaa wajjin walitti qabeenuma kan siraa hojjedhee danda'an. Haa ta'u meenusii akka hospitaala kompireesiivii ispeeshaalaayitii Harrimattuutti seen amma ulfaa hojjaa kanaan iddoo kanatti taariif dhiibbaa irra ga'uu danda'a jedhame buufanni fayyaa yaayyootti dhuftanii miti as? Buufanni fayyaa yaayyoo gara hospitaala kanaatti ergeera. Tarinus waan amma seen irra jirtu asitti erga dhuftee ji'a tokko akka isheen fixxedha kan itti himaa turte. Ammas tarii waan qaama dhimma kanaan illee wallaalus dhimmoota kanaan waan wal qabatus bakka barbaachisaa ta'etti yoo fedhii keessan yoo ta'e dhiyeessine tarii kuni miidhagina rabbiiti waan ta'eef yoo dhiyeessine fedhii keessanii haa ta'u galatooma. Aish. Makakee fi mucaan qaffaa akka taate. Maqaan kee sadhaa eessaa dhufte? Maqaan koo Jigaayyoo Zawudeeti. Eessaa dhuftani? Aanaa yaayyoodha. Yaayyoo keessa bahamee immoo teessoon koo geerii dhuma jedhama. Aanaa yaayyoo godina Lubbaa Booraa aanaa yaayyoo bakka geerii jedhamtu jechaadha. Mucaa meeqaffaadha? Kana malee mucaa biraa qabdu? Isheen kun hangafa ishee irratti immoo 4 hin ta'e. Umuriin ishee meeqama? Isheen umurii 19. Waggaa 19. Tole. Amma isheen garaatti baattee jirti. Isheen illee kan jettetti ji'a 7 jechaa jirti. Abbaan manaa heerumtee qabaatteetu moo isheen akkanuma jettetti na gudee humnaanii waan jedhu kaasti. Dhugaadha waan kana. Humnaaniyyuu ani gatii giidoo hin qabnee fi manuma keessa oolti mucaan. Hanqan siraan deemee mana galeetiyyuu harka ishee qabee mana keessatti nama natti dhufaati kottuu jedhee gottotee gadi ba'ee kosii balbala duratti mucaa koo gudee deeminoo kanarra buusee mucaan na sodaattee naan galuu sinatti himnee isa booda garaansee bobbokofaadhuma dhufee addokkubuma godhatte yeroon ogeessa bira dhufu ulfanaan jedhan. Isa booda jarrumti ogeessonni kun immoo poolis qabaadha. Poolisii waamanii qaalii si harkaa fudhaniiru. Mucaa kanas maqaa isaa kennattee qabdi. Humnaan iyyuu na qabee ganna baasee kan na godhee fedhii koo miti. Waajjira poolisiitti dhimma kana himattanii turtan jechaa? Mucaa harkaa qaalii fudhaniiru. Dasii deebi'ee jiratti isin inni annaasuudhaan inni tattiisee kan itti deebisee qaba. Dhimma seeraa sana eenyutu duukaa bu'ee hordofaa jira moo maalirraan geessan? Namni hordofne gaafuma sana naasuudhaan qaalii kana kennitee mucaanuma fudhatee na jira malee namni hordofee hin jiru. Abbaan manaa kee jira? Abbaa manaa hin qabu. Ijoollee dhuma kanaan guddisaara malee. Walii hiiktanii moo? Dura walii hiikne. Adda adda jirtu? Adda adda irraa. Ati kan siraa hojjedheen jira ijoollee kanallee jiraachisa jechaa jirta? Isheenis akkanutti himteetti ilaalamis anis ati koo kan siraa hojjetti ani kophaa mana keessan oolaa nuun jechaa turte. Manuma oolti isheen gatii giidoo hin qabneedha. Manumatti inni ishee deemee. Ishee manatti dhiistee deemte san booda namichi maqaa inni beektuuni beekamaa? Kamaal Taarikuuti. Namicha Taarikuu jedhama? Kamaal jedhama. Kamaal Taarikuu jedhama. Kamaal Taarikuu.
Samboo deemtee dhiisuu. Amma waan kana kophaa isiin kana booda nama lama moo tokkoon qaban ijoollee. Ani moo qabdaan isee malee. kan amma mana jiranu kan iseetti sadaffaarraa ni dhalate tokko mucaa waggaa 15 dhiira mana jira. Durbi immoo kan waggaa 5 manatti lamanna bukkeera seedhaa wajjiniin 3 taanee ol gallaga 4 taanee ol galla. Ijoollee isaan sunis wajjin qansiraa hojjetan moo maal hojjetu isaan? Inni dhiiraa waggaa 15 sun qansiraa hojjetan wajjiniin deeme guyyaa baasanaayyuu. Isheen dubaraa ishee waggaa 5. Isheen durbaa ijoollee dhuma bukkee xaxxabatti xinnoodha. Isheen jaama gidoon qabdu yookiin humna qabaattee duukaan baatu waan ta'eef manatti dhiiseetuma qansiraa deemaadha kan manuma eeggeeyye. Gaaf sana ollaan hin jiru tarii manni keessanii kophaadha moo waan kana isheen iyyeen dadhabee jaartanii aleen nama na dhaga'uun dhabee iyyeera man danda'amu humna koo iyyeen ture nama na dhaga'uun dhabeetti ollaan qabdani. Ollaanii kan nattaanee jiru mana tokkittiidha. Ollaa sana wajjiniin iyyuu walumaan baane hojicha namni mana noolle. Meemma erga isheen garaatti baattee jirti. Mucaa garaatti baattee jirtu kana maaltu itti dhaga'ama? Amma hojjaan iseellee yaa kunis miidhagina uumama rabbiiti. Baay'ee dheerachuunis kennaa uumama rabbiiti. Baay'ee gabaabbachuunis sanuma. Sunimmoo miidhagina mayyuu. Otoo namni baay'ee dheeraadha jedhamu isee biratti argitee miidhagina bareedaa tokko kenna. Haa ta'u garuu amma isheen garaatti baattee jirti. Tarii gabaabbina hojjaa kanarraa kan ka'ees garaatti baattee tarii wanni itti dhaga'amu maaltu jira? Isheen homtuu natti hin dhaga'amudha. Ani alamka jechaa turte. Yoo laallu waan hargansu xiqqoo dabalee fakkaata. Alaa nyaata afaan sadan tokko fudhattu hin argansiisa lafatti garagalu gatii dhabeera. Erga garaatti baattee. Hedduma ulfa kana taatee beekamte jettee nyaata nu nyaattu hin cannaqa baay'ee. Maaltu jira fayyummaa ishee irratti maaltu jira fayyummaa ishee irratti amma yaa'u garaatti ijaa baatteef malee gosa nagaa fakkaatti garuu garaatti baachuun mataa isaa namuma isaa hojjaa dheeraa qabutti iyyuu hin rakkisa. Amma hojjaa kanaan immoo garaatti baachuun tarii wanti addatti itti dhaga'u maal akka ta'esitti kan hin jira. Kan isheen natti himtu moo? Xinnoo kufaasisa al tokko ture. Qorra hidhamee marfee fudhachaa turte akka dhiisuu mootaanaanii marfeen irra dhaabbatee ture.